Sabni ufii gaachana ufiiti. Sabni ufii gaaddisa ufiiti. Sabni ufii eenyummaa ufiiti. Saba kee filadhu waan tokko caalaa situ sabatti dhufe malee sabni sitti hin dhufne. Akkamitti gaafii deebii ufii kan keetii ufii kennuu dandeettudha. Ati saba Oromoo hin filanne Rabbitu sii kenne. Saba bal'aa hagana gahu. Saba akkana bareedaa, saba qaalii, saba dhalti biraatu, saba gosti biraatu itti galtu jechuun dhuftee ani saba kan kee tahuu barbaada, ilma kee tahuu barbaada jettee kadhattee ummata Oromootitti dhuftu. Ummanni Oromoodhaa ummata kabajamaa san, ummata qaalii, ummata jaalala namaa kennu, ummata nama jaalatu, saba nama hin jibbine. Saba guddaa hagana gahu kana hin xiqqeessin, hin xiqqaatta. Saba akkanaa kanaaf maaltu mala? Kabaja guddaa haga isaa gahu kana tuyyuu isaan mala. Maaliif jedhe? Jecha kana waan laaftuufiif hin jenne. Obboleeyyan tiyya warri sooshaal miidiyaa irra jirtan dursa saba keessaniif bakka kennaa. Maaliin? Yaada gaarii wanta saba kan keetiif mineraal ta'u takkaahu ammootiyyuu wanta saba kan keetiif bakka guddaa big diamond ta'u saba kan keetiif godhi. Akkamitti? Dhalattoota lafaa jirtu obboleeyyan kan keetis tahe fira kan keetiif fakkeenya gaarii, haasaya gaarii, gorsa gaarii, jecha gaarii ka saba kan kee hin maysine, jecha gaarii ka saba kan kee alagaaf hin kennine dabarsiif. Ergaa gaarii dabarsiif. Dhaloonni si fuunduraan jiru yoo dogongore suni isaa fi isa galti. Ati dhaloota booda kan kee jiruuf waan gaarii lafa kaa'i. Akkamitti waan gaarii lafa keetta? Kalaama kan kee gaarii, bareedaa, saba kan kee kana bareechisu dubbachuudhaan. Saba kan kee kana akkam gochuu qabda? Sadarkaa saba kan keetii ol fuudhuu qabda. Sabni galaana, bahara guddaa. Baharri bakka sanii hin socho'u. Yoo seentee akkam gootaati? Takkii si liqimseetiniin wanti achi keessa jiru si fudhata. Takkii ammootiyyuu dadhabdeetiniin keessaa ay deebita. Sabni waan laafaa miti. Saba hagana gahu kanaaf kabaja isaan malu akka kennitaniif warri sooshaal miidiyaa irra jirtan ka dhiiraatis tahee kan dhalaadhaa jecha kana lafaa ka'ee hin jenne. Wantoota tokko tokkoon dhageeffadha. Afaan kan keetiif bakka kenni. Aadaa kan keetiif bakka kenni. Seenaa kan keetiif bakka kenni. Maaliif aadaa hambaa leellifta? Maaliif seenaa hambaa leellifta? Maaliif afaan hambaa leellifta? Afaan hagana gahu qabda. Afaan akkana jiru. Look, kuni afaan kenna laa. Afaan ormaatis cinaa kennee wal agarsiifna. Kanaaf sabni kenna mallaqaan hin argamu. Saba kan kee mallaqatti hin gurguratin. Saba kan kee mallaqatti hin jijjiirin. Mallaqa boruu biraa deemta. Seenaa ammoo biraa deemuu hin dandeettu. Seenaa biraa deemta, lubbuu tan teettu biraa deema malee, ruuhii tan teettu biraa deema malee seenaa biraa deemuu hin dandeettu. Namni waan yartuu dalage dhaloota isa booda jiruufis yarataadha. Dhaloota har'a wajjin jiruufis yarataadha. Waan gaarii dalagu, waan gaarii dalagaa. Arrabni eenyutiyyuu, yaanni eenyutiyyuu waan yaraa dalaguudhaaf it is simple. Laafaadha. Akkasuma ammootiyyuu waa balleessuuf sitti tola. Garuu waan balleessite san deebistee toshuudhaaf sitti ulfaata. Seenaa kan kee hin balleessin, seenaa saba keetii hin balleessin, seenaa dhala kan keetii hin balleessin. Ijoolleen keenya warri YouTube irra jirtanis tahee warri sooshaal miidiyaa biraa irra jirtan namni isin laalu har'a osoo hin tahin boru. Boruu bariitu tanaa miti. Boruu seenchariin lakkaahu, boruu barri lakkaahu. Akkamitti akka
dhaloonni isin yaadatu. Ask your brain, ask your mind. Kanaaf saba kan kee mallaqaan hin jijjiirin, saba kan kee hin yarsin yoo teetii yartuu taate. Maaliif saba lubbuu ufii hayyoonni hagam geettu kenniteef hayyoota akkamiiti? Hayyoota gugurdoo kan akka Johar Muhammad lubbuu ufii ka bakka fedhe kaahee ittiin jiraachuu danda'u, ka akka Baqqalaa Garbaa, ka akka Koloneel Gammachuu, warroota meeqaatamii meeqa kan aqliin isaanii guddoo, kan sammuun isaanii smart ta'e, kan qalbiin isaanii so clever, ummata gugurdaa haga nagahutu iyyuu saba isaaniitiif jecha lubbuu ufii huma takkatti hin lakkoofne warra adha biiliyeenar taheetiniin jiraachuu danda'u. Ati yartuun xiqqaattuun ulfina hin qabne saba haga nagahu, saba kabajaa qabuuf bakka isaan malu kennuufiituyyuu sirraa eegamu malee saba kana qumaarii takkaahu ammootiyyuu geemii garagaraa ittiin taphachuun hin barbaachisu. Saba keennaaf ulfinna kennuutuyyuu nu barbaachisa. Sabni keenna jireenya keenya wabii jireenya keenyaati. Mallaqatti saba keenya hin gurguratinaa, mallaqatti saba keenya hin jijjiirinaa, alagaa hin dabarsinaa. Jecha kan koo keessatti yoo waan isin tuqu isiniin jedhe dhiifama naa godhaa. Garuu saba koottuyyuu ananaaf dursa, saba keettu siif si dursa. Kanaaf yaada kan koo asirratti hin gabaabsa. Barmoonni keenya har'aa barmoota isa dabreen garaagarummaa guddaa hin qabu, homa xiqqaa isaati. Kanaaf bakka bu'oota maqaadhaa kanaan dura baranneetiniin jirraa jechuudha. Dhiifama nagayaan isin dagadhe akkam jirtan baga nagayaan walitti dhufne. An Abdullah Siraaji. Barmoota keenya kana yeroo dabre irraa xiqqoo baranneetiniin dabarfannee jechuudha. Har'a ammootiyyuu dhaamsa barattoota kiyyaa kan garee irratti baratanis tahe kan YouTube irratti na hordofan yaada tokko tokko naaf lafa kaahaniitiniin turan. Maal jedhan? Ingiliffaadhaa fi afaan Oromoodhaa cinaatti lafa nuu kaahii jedhan. You are welcome. Ingiliffaadhaa fi afaan Oromoo cinaatti lafa isinii kaahuun waan laaftuus miti, laaftuudhas. Haa ta'u ammootiyyuu maalirraa eegalla? Bu'uura wanta tahee tokkorraa eegallaa jechuudha. Akkamitti? Isa kana jalqaba duraa beekuun nu barbaachisa. Jechoota biraatis jechuudha. Jechoota biraatis beekuudha nu barbaachisa. So this is the basic. Akkanumatti beesika kanallee qabannee kan biraatis itti daballa jechuudha. Kanneen beekuudhatuyyuu nu barbaachisa. So asirratti bakka bu'oota maqaa jedha. It means pronounce. Asitti Ingiliffaadhaani, here is English, pronounce jedhama. Maqaa wantoota tokko kan bakka bu'u jechuudha. Okay? Okay, here is Oromo language. Kana akkamitti hubachuu nu barbaachisa. Yoo jecha dheeraa tokko jechuu barbaanne isa kana dirqama beekuu nu barbaachisa. Jechoota walitti finnee words isa jedhan san uumuudhaaf jechoota akkanaa kana beekuu nu barbaachisaa jechuudha. Maaliif kan bakka bu'u? Okay? So kun afaan Oromootiin ana jedha. Ana. I. Ana. I. Okay. I'n guddoon tuni dirqama bakka kamittuu in any sentences jalqaba what you have to write is by I capital. I capitalidhaan barreessuu qabda. I guddaadhaan barreessuu qabda jechuudha. So kan itti aanu nuyi. We. Nuyi. We. Wannaa itti aanu keessatti namoota tokko single takkaahu ammootiyyuu plural or singular kan tahe lamaa fi sadihin akkamitti akka waamuu dandeenyu buufata itti aanutti isiniif hin fida. Okay? Nuyi kan jennu kana we jetta fakkeenyaaf hamma nama tokko wajjin yoo haasayaa jiraatte nama lama sadeeti yoo taate we jetteetiniin haasoyitaa jechuudha. We are
jetteetiniin haasoyte jechuudha. We were yoo kan dabre pass jette haasoo dandeettillee waan akkasitti fayyadamuu dandeetta. Nuyi we. Okay? Okay. Kan itti aanu si. Si. Ati. You. For male. Dhiiraafi. Okay? Kan itti aanu si. Atin. Barbaaddu kana bira kaa'uu dandeetta, barbaaddu biraa fuudhus dandeettaa jechuudha. Akkaataa sii fi namni irraa waliin haasoftu understand wal gochuu dandeettanitti you female dhalaadhaafi. Okay? For female you jechuu dandeetta. Si atin wanti wanna tanumatu iyyuu barbaachisaa ta'u biraa kaasta barbaachisaa ta'u bira keettaa jechuudha. Rakkoo hin qabu akkasitti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kan itti aanu isin. Isin you namoota tokko lama sadi namoota dhimma biraa tiif wajjin haasaa jirtu you jechuu ni dandeetta. Namoota lama ta'anii sadi ta'anii yoo siin haasaa jiraatan you guys. Guys gaafa jetteen S yoo bira keetteetiin hin jette namoonni suni tokko lama sadii ol tahuu agarsiistee jirtaa jechuudha. Plural gootee jirta gaafa S bira geette sa guys yoo jetteen jechuudha. So kan itti aanu isaan. Isaan 100% nama biraatiif jechuu second person nama biraatiif isaan gaafa jette they jettee jechuudha. Isaan they. Okay? They. Akkasitti lafa kaa'uu dandeettaa jechuudha. Okay? Kan itti aanu isa. He jette jechuudha. Isa. Gaafa jette he jettaa jechuudha. Isa. He jettaa jechuudha. Okay? Kan itti aanu ishee, ishii, isii, ishee. Okay? Ishee, ishii, isii. So maal jettaan jechuudha gaafa san she for female dhalaadhaafi she jettaan jechuudha. Ishee she jettaan jechuudha. Astima kanatti you bakka jette kanatti astee kanatti gaafa wanna nama biraatiif haasa'uu barbaadu ta'e ishee yookaan ishii yookaan isii jette jechuudha. Gaafa sana Ingiliffaan she jettaan jechuudha. Okay? Kan itti aanu inni. That's for male. Inni. I mean dhiifama inni kan jedhu kuni for things wanta wahiitiif jechuu dandeetta. It jettaani. So kana fakkaata jechuudha. Kan itti aanu akkamitti akka wanta wahiiti wal bira qabdeetiin kan hubattu irratti si agarsiisaa jechuudha. So kanaaf wanti ati gochuudha qabdu kana beekuudha si barbaachisaa jechuudha. So jechootuma jalqaba duraa irratti isiniif ibsa irraa hin eegala. Asitti aliin kuni isa kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Ali isa. You see? Ali kan jedhu kuni isa. He because it's single nama tokko qofa waan ta'eefi jechuudha. Ali fi ana. Ali fi ana. Fi means end. End akka jedhan sanii jechuudha. End. Wal qabsiiftuudha. Wal qabsiiftuu jedhaniini jechuudha. Ali and Ali fi ana. Ali and me akka jennuun sanii jechuudha. Nuhi. Nuhi. So nama lama jechuudha. Tokko oli. It means no singular. That means plural jechuudha. So Ali fi ana kan jennu kuni nuhi. We jennaanii jechuudha. Because it is not singular. That means singular jechuun tokko qeenxee jechuudha. So now it is plural. Plural jechuun wanta tokko ol tahe wanta lama tahe wahii jechuudha. So Ali fi Faaxee ammallee bakkanatti fi ka jedhu kuni end akka jedhudha. End. Ali fi Faaxee. Ali and Faaxee. So isin, isaan, isin, isaan nama lama
It is not singular still. Plural, that more than two people. We talk about two peoples. So gaafa kana lama wanta tahaniif jechuudha. You yookaan ammoo you they jennaanii jechuudha. Okay? So kana fakkaataa jechuudha. Jechoota funduratti qeenxee godhee lafa isinii kaa'isan amma walitti fidee akkaataa itti isin fayyadamuudhaaf isin barbaachisu irratti isiniif ibsa kennaa jira jechuudha. Okay? On the other hand, gara yeroo biraatitti ni baranna akkaataa itti kana jecha keessa walitti finneetiniin jecha uumnee kanatti fayyadamuu dandeenyu jechuudha. First, you have to learn the simple words. She, faate, ishee, she. So nama tokko jechuudha. Okay? So basho hii waan qaanii. Well, bashoon kuni akka naannoo kennaatti bashoo ka jennuun fakkeenyaaf anamma akka naannoo Baaleetitti naannoon kenna kan waamuun bashoo qaama saalaa dubartiidha. Qaama saalaa dubartii boqoshaa isa jedhaniin sanii akka naannoo kennaatti naannoo Harargeetti bashoo jechuun adurree. Bashoo. Okay? Adurreedha. Adurree. Bashoo jechuun adurreedha. Means cat. Cat. Takkaahu adurree jechuudha. So ishee it jettee waamtaa jechuudha. Kitaaba Ingiliffaa tokko irratti kan arge it yeroo tokko tokko ammoo babyidhaaf it hin jedhama. Namoonni tokko tokko ammoo it jedhanii hin waamanillee ni jedhu. Kana akkaataa itti dubbistaniiti understand gootan irraa isiniif akka galutti waan gootan jechuudha. Bashoo yookaan ammoo tuyya adurree ishee it jennaanii jechuudha. So wanta nan waan kana irratti astee kana irratti sometimes maal jedhaniin beeytanii we use non-living takkaahu ammoo wanta lubbuu hin qabneen fayyadamnaa jedhan. Living and non-living wanta lubbuu qabaniif wanta lubbuu hin qabne ni beeytanii miti. So it ka jedhu kana wanta lubbuu hin qabneef hin fayyadamnaa jedhaniin yeroo tokko ammoo kun fidaniituma wanta lubbuu qabutti illee fayyadamanii jechuudha. Rakkoon qabu beekumsuma irraa barbaannaa jechuudha. So bashoo ishee it jennaanii jechuudha. For example, amma it ate meat. It ate meat jechuu dandeetta. My cat ate meat jechuu dandeetta jechuudha. Which one? Using jedhanii it ate meat. Okay? So kan xumuraa ummata ka jedhu kuni nuhi. Ummata keenna kabajamaa. Ummata keenna laa keenna ummata keenna nuhi jechuudha. Keenna anis keessa jira atis keessa jirti jechuudha. Ummata keenna kabajamaa. So nuhi ka jedhu kuni ummata. Isaan nuhi ummata kan jedhu kuni nuhi. Okay? Isaan kam ummata san. So isin ummata saniifis jetta. So we jenna jechuudha because it's more than 1 2 3 4. So we jennaan jechuudha. Kambra they. You can say they. Ni kambra kan xumura ammoo you jechuun ni dandeetta isaan saniin jechuudha. Yuun tuni bakka hedduutti fayyaddi. Look. Alii fi faaxee isin because lama waan ta'aniif isaan lama waan ta'aniif you asitti jettee ni jirta. They jettee ni jirtaa jechuudha. Astee kanatti we ka jiru kanas ni dabalata. Astee kanattis dabaluu ni dandeetta. Garuu irra caalaatitti jecha takkaafu ammoo valaansii yookaan jecha furdina qabu jecha madaala sii kaasu irratti fayyadamuu danda'uudha qabda we ka jedhu kana jechuudha. So barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate pronounce takkaafu ammoo akkaataa itti jalqaba duraa basic yookaan bu'uura Ingiliffaa beekuu nu barbaachisu jechoota jalqaba ta'an isinii fidee jechuudha. Yeroo itti aanu jechoota akkamiitiin isinii fida insha Allah rabbi ittiin nu haa ga'u. Jihaa kana jechoota afaan Oromoo dheerina qabu words kan qabu takkaawu ammoo tokko lama jecha qabuu fi asittis jecha Ingiliffaadhaan tokko lama qabu isinii fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf I am
teacher kan jedhu I tan akkamitti akka fayyadamuu dandeenya? I am teacher. I am a teacher. Yoo kan jedhu tahe I tana kunula. I am asitti isiniin jedhe tana eessa jirti jechuudha. Dabartee jirti. I tana akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu kan irraa hubannu tahaa jechuudha. Okay? So I am a teacher. Bakka jedhe kan amma I fuulduratti isinii fide san akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu. You are clever. Yoo jette amma fakkeenyaaf you are clever. You are good person. Yoo kan jechuu dandeettu tahee you bakka jedhu kana akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu. Fakkeenyaaf amma you are good boy. Yoo kan jedhu tahee amma you tana bakka you jedhu tana yuun tuni eessatti nu fayyadde look. Yuun tuni eessa akka jirtu look. Yuun tuni bakkam akka jirtu look. Argaa jirta miti waan akkana kana jalqaba duraa wantoota akkasiisan barachuu nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf yoo amma you kana waa'ee you kana jalqaba hin baratin waa'ee I kana jalqaba hin baratin nun oofu. Okay, it is my pen. It is my pen. Look, it is my pen. Yoo kan jettu tahe look, it kan jedhu kana astee kanatti it kan jedhu kana eessatti baranne jechuudha. Bakka kam jiraayyuu funo look, it is my pen. Yoo kan jennu tahe amma eessa jira itiin sun kunula bakka tana jira jechuudha. Jalqaba dura waan akkana kana barachuu nu barbaachisaa jechuudha. Okay? Kanaaf yoo amma isa hin baratin gaafa jechoota wahii walitti fiduu barbaadan isin rakkisa waan taheef kuni bu'uura jechootaati. Bu'uura waa uumuu takkaahu ammootiyyuu jechoota walitti fiduudhaaf bu'uura kan tahe kanaa jechuudha. So barmoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaannaa jiraadha. Chaayinaaliin kun chaayinaalee afaan Oromooti. Share, like, yaada keessanis naa kennuu hin dagatina comment jechuudha. Subscribe-eenis akka hin dagatamne jechuudha. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaannaa jiraadha.